Ashamaa kun ardii miidiyaa neetwoorkii oduu har'aaf qabanne immoo hangafoota oduu dursuudhaan isin qaqqabsiifna. Yeroo Ramadaanaa soomnu lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an haalota rakkisoo keessa jiran yaadachuu qabna jedhan Sheek Hajji Ibrahim, Pirezidaantiin Majlisa Federaalaa Itoophiyaa. Qura'aanni ol fuudhamee nageenya labse. Walitti bu'iinsa Affaarii fi Sumaalee jidduutti waggoottan dheeraaf itti fufee furuuf koreen araaraa kan mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin durfamu hundaa'eera. Kun bal'inaan oduu amma isin biraan geenyu nu faana tura. Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu jiraattonni himan. Itoophiyaa yaada Somaalilaandii fi beekamtii kennuu jijjiiruu yaadde Biluumbarg gabaase. Oduu biyya alaatiin ammoo Gaazatti rakkoo paaraashuutii deeggarsa qilleensarraa buusutti namoonni 5 ajjeefaman. Paakistaanitti barataan ergaa waasaappiin qoodeef duuti itti murtaa'e. Suuraaleen satalaayitii daandii waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti ijaare xumuramuu mul'isan ifoome. Amma gara oduu bal'innaaf qabanneetti ceenaa. Yeroo Ramadaanaa soomnu lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an haalota rakkisoo keessa jiran yaadachuu qabna jedhan Sheek Hajji Ibrahim. Baatii Ramadaanaa hijiraa 1445 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2016 sababeeffachuun manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa har'aa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatatan Addisitti kenneen baga ittiin isin ga'e jedheera. Ibsicha kan kennan Pirezidaantiin mana marichaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga Rabbiin baatii Ramadaanaatiin isin gahe jechuun baatichi kan gammachuu fi nagahaa akkasumas soomtanii kan ittiin milkooftan akka ta'uun hawwa jedhaniiru. Itti dabaluun yeroo Ramadaanaa soomnu lammiilee qe'ee fi qabeenyi isaanii irraa buqqa'an bakkoota garagaraatti haala rakkisaa keessa jiran yatiimotaa fi harka qalleeyyii gargaaruun ta'uu qaba jedhan. Oduu keenya kan itti aanuun immoo Qura'aanni ol fuudhamee nageenya labse. Walitti bu'iinsa Affaarii fi Somaalee jidduutti waggoottan dheeraaf itti fufee furuuf koreen araaraa kan mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin durfamu hundaa'eera. Manni marichaa marii araaraa torbaanota dura gara naannolee lameenii deemuun eegale itti fufuun guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatatan Addisitti qooda fudhattoota garagaraa waliin mariin geggeeffameera. Kanumaanis marii araaraa kana itti fufsiisuuf araara buusuuf qaamolee lameen akkasumas qaama walabaa irraa koree waloo kan mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin durfamu hundaa'eera. Pirezidaantiin mana marichaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa kana booda naannawichatti sagaleen dhukaasaa akka hin dhaga'amneef walitti bu'iinsi akka hin uumamne qaamoleen gamlameeniyyuu hidhannoo isaanii akka hiikkatan Qura'aana badhatanii dhaabbachuun gaafataniiru. Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti kamisa Bittotteessa 7 2024 haleellaa hidhattoonni faannoo
gandoota aanichaa 3 keessatti raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu fi manneen jireenyaa hedduu gubachuu jiraattonni aanichaa Addis Istaandarditti himan. Haleellaan kun kaleessa ganama barii sa'aatii 11 irraa eegalee gandoota jiruu Daadaa, warreen Gabroo fi Manqataa Waariyoo jedhamanitti geggeeffamuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan ganda Manqataa Waariyoo maqaan isaa akka ibsamu hin barbaadne tokko Addis Istaandarditti akka himetti namootni ajjeefaman dabalataan daa'imni ganna 11 Shittaayee Dubbaalaa jedhamtus rasaasaan rukutamtee madoofteetti jedhe. Oduu itti aanuun Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuu jijjiiruu yaadde Bloomberg. Akka Bloomberg gabaasa dhiyeessetti Itoophiyaan yaada Somaalilaandii fi beekamtii kennuuf qabdu jijjiiruuf yaaduu aangawoota maqaa isaanii akka hin eeramne gaafatan waabeeffachuun Bloomberg gabaaseera. Bloomberg aangawotarraa odeeffannoo argadhe jechuun akka gabaasetti Itoophiyaan yaada Somaalilaandiif beekamtii kennuuf waliigaltee ture jijjiiruuf yaaduu gabaafameera. Akkuma yaadatamu ji'oota darban dura waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaan goote keessatti ulaa galaanaa yookaan bakka qubsuma galaana irratti argachuuf Itoophiyaan waliigaltee goote keessa Bloomberg akka gabaasa kana dhiyeessetti Itoophiyaan immoo karaa yaada kana jijjiiruu akka barbaaddu eeruudhaan gabaaseera. Oduun har'aaf qabanne kanuma Ardii Miidiyaa Neetworkitti warri haara dhuftan subscribe, like, share gochuudhaan akkasumas gama pilaatfoormii TikTok fi Facebookaanis follow gochuudhaan nu faana hordofaa qophii keenya wajjin turaa jenna. Waan hordoftaniif galatooma. Sababiin rakkoo paaraashuutii samii irraa deeggarsa Gaazaa keessatti buusaa tureetiin wal qabatee guyyaa jimaataa lubbuun namoota 5 darbuun gabaafame. Namoonni 5 kanneen kan ajjeefaman sababii yoo xinnaate paaraashuutiin deeggarsa baasuu ture tokko sirriin hojjechuu diduusaatti fi saamsaman deeggarsa qabatan namoota irratti kufuun mudachuu kanneen ijaan arganiif ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisuu waahillan BBC Ameerikaa CBC gabaaseera. APN hakiima Gaazatti argaman tokko waabeeffachuun akka gabaasetti taatee sanaan namoonni 5 ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee BBC'n kana madda walabaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Balaa kanaan keessattis paaraashuutii biyya kamituu madda balaa kanaa akka ta'e wanti ifa ta'e hin jiru. Gaazatti yaaddoon beelli mudateera jedhu babal'achuu hordofuun biyyoonni garaagaraa deeggarsa samiirraa paaraashuutiin qaqqabsiisaa jiru. Biyyoota kanneen keessaayis Ameerikaa, Yordaanos, Masrii, Faransaay, Neezerlaandii fi Beeljiyeem ni argamu. TV Yordaanos maddasaa eeruun akka gabaasetti xiyyaarri Yordaanos balaa lubbuu namootaa dabarsee keessa hin jiru jedheera. CBC News akka gabaasetti taateen balaa lubbuu namootaa balleesse kunis guyyaa jimaataa akka sa'aatii biyyattii naannoo 5:50tti mudate. Iziin jiddugala Ameerikaa gama isaatiin humna qilleensaa Rooyaal Yordaanos waliin qindoomuudhaan qilleensarraa paaraashuutiin deeggarsaa kan buuse guyyaa keessa naannoo sa'aatii 7:00 jedhe. Jeneraalli izii jiddugalaa Paatiriik Riyaadar paaraashuutiiwwan isaanii taatee kana keessatti akka hin hirmaanne ibsuun saamsiiwwan deeggarsaa keenya hundi nagaadhaan lafarra qaqqabuu isaanii mirkaneeffanneerra jedhan.
dhiheenya keessa Gaazatti daa'imman beelaan du'aa jiraachuu fi uummanni miiliyoona 2.3 ta'uu hanqina nyaataatiin rakkataa jiraachuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN beeksiseera. Waraabbii viidiyoo guyyaa jimaataa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee fi BBC'n garuu sirrii ta'uusaa hin mirkaneessine. Tokkorratti bulchiinsa kaaba Gaazaatti argamtu Alshatitti xayyaara fe'umsaa C-17 jedhamurra paaraashuutiidhaan deeggarsi karaa qilleensaatiin yoo dhiyaatu mul'ata. Oduu biroon ammoo Paakistaan keessatti barataan umrii 22 erga amantaa gadi xiqqeessuu karaa waasaappiin dabarsuun himatamee adabbiin du'aa itti murtaa'e. Barataa erga jedhamee qoodeera jedhamee irratti ammoo hidhaan umrii guutuu murtaa'eera. Biyyichatti manni murtii bulchiinsa Punjaabii keessa dhimmicha ilaalees dargaggoonni kun hordoftoota amantaa Islaamaa aarsuudhaaf ta'ee jedhee suuraalee fi viidiyoowwan amantichaa gadi xiqqeessan qoodeera jedhe. Akkasumas dargaggoo gara biraa kan umriin isaa waggaa 17 himannaa kana waliin wal qabate himatamee irrattis hidhaan umrii guutuu murtaa'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni itti murtaa'e kunneen lamaanuu balleessaa omatuu hin raawwanne jechuun waakkatan. Paakistaan keessatti gochaan amantaa gadi xiqqeessuu yookiin arrabsuu du'aan kan adabsiisuudha kan isaanii sirumaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroon itti reebamanii ajjeefaman jira. Dargaggoota amma adabbiin du'aa fi hidhaa umrii guutuu itti murtaa'e kanneenis magaalaa guddoo bulchiinsa Punjaabii kan taate Laahoor keessatti himanni kan irratti baname waggaa lamaan dura 2022tti dhaabbata qorannoo federaalaa Paakistaan FIA'tti kutaa nageenyaa odeeffannootiin ture. Achiinis dhimmichi mana murtii magaalaa Gujraawaalaa argamutti dabarfame. Abbootiin seeraa torban kana keessa murtee kan dabarsanis himatamaan dargaggoo umrii waggaa 22 kan ta'e suuraalee fi viidiyoowwan jechoota Nabii Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam fi haadholii warraa isaanii arrabsan qopheessuu isaatti du'a itti murteessise. Himatamaan lammaffaan kan umriin isaa waggaa 17 ta'e ammoo suuraalee jedhaman qooduu isaatiin hidhaan umrii guutuu kan itti murtaa'e. Humni ittisaa Israa'el IDF daandii haaraa kaaba Gaazaa keessa qaxxaamuruu ijaaree xumuruu BBC'n suuraalee satalaayitii irraa mirkaneeffateera. Israa'el ulaa qarqara isaanii ijaaraa jira jetti. Ogeeyyiin gariin garuu daandiin kun kan yeroof ijaarame miti jechuun yaaddoo qaban ibsu. Sodaan isaaniis akka keellaa yookiin danqaatti ta'uun Filisxeemonni gara qe'ee isaanii gama kaabaatti akka hin deebine dhorkuuf ooluu mala kan jedhudha. Daandiin haaraan kunis dallaa daangaa Israa'el Gaazaa wajjin qabdu dhiyeenya Nahal Oz Kibbituu jedhamu irraa eegalam. Gaazaa keessa qaxxaamuruunis hanga gama lixa dhiyeenya qarqara galaanaatti fulla'am. Miseensi waraanaa sooramaa bahanii fi gorsaa nageenyaa duraanii muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu kan tahan Brigeeder Jeneraal Jaakob Nagal kaayyoon daandii kanaa gaafa sodaan haaraa muddatu humnoota nageenyaa fi akka karaa saffisaatti itti gargaaramanidha jechuun BBC'n afaan Arabaatti himan.
Haa ta'u malee xiinxaltoonni daandiin kun qaama karoora Israa'el lola kanaan booda Gaazaa keessa turuuf qabdu mul'isa jechuun sodaa qaban himan. Daawwattoota keenya oduu narraaf qabanne kanuma waan nu faana turtaniif galatoomaa. Subscribe, like, share gochuu maatii keenya ta'a.